دابو موزي والكيكة قد برسا زيتينون بدي كلام ما قرسا بيسوس ما أكمل مالي بو مالي warra isin miidiyaa boqqolloti jedhanii nutti qoosaniif eeyyen dhugaadha. Nuyi miidiyaa boqqolloti. Yoo yookiin shamaa kafuunii kabajamtootaa fi daawwattootaa fi hordoftoota maatii chaanala keenyaa walitti dachaanii jira viidiyoo haariyaan arras viidiyoo isin itti bohaartan isin bashannansiistu qabadhee kan dhufee jira. Gamanumaan gara viidiyoo isin dabarsiisan kan dheeressu viidiyoo wajjin turtii gaarii. Egaa daawwattoota keenya kunoo karaa reakshinii irraa dhufnee jirra karaa viidiyoodha. Viidiyooleen irraan isin qabadhee dhufe viidiyoon bashannansiisan kunoo Dr. Naafiyaar Geetuutii fi Jeneraal Habtaamuu Lamuu waliin daawwanname. Geetuudha maaliif keeppii godhatee fi jechaartu waa'een keessanii. Mataa koo rifeensa koo maaliin godhaa yeroo baay'ee Habtaamuu Lamuu wajjin viidiyoo waa walii bilbiluu fi viidiyoo koolii bilbilee fi mataa koo Jeneraal Habtaamuu Lamuu isaa duraa isa gaafa rifeensa hin qabne rifeensi hin biqileenii fi biqilii Dr. Naafiyaar jechuudha. Garaagarummaan isaanii takka hin jirtu. Mataan isaaniitu wal fakkaata uumamni waatu qabalee. Rifeensa mataa koo immoo rurree maal akka inni jedhu laalla jechuudha. Hordofaa. Doktor nagaa oolte. Akkam nagayaa? Nagaa keenya jeneraal keenya akkamati bal'aan. Akka jiraattan jirra kuya. Biyyesuus ma. Isaa dura wantaan audiooraan dawwalaa ture. Gizeenni viidiyoo irraa kaasu mataa mul'uu gisee argu. Hedduu akka waan rifateetti basma jedhu. Ayi qoosaa ayi jeneraal. Akkami. Rifeensa isaa yaadataa. Maali? Akkasitti deemine istaayilii keetti deemine baqqaam. Istaayilii keetti deemine. Maali bo? Maal. Yeroo nuti afurootti deemnu sun akkas taatu. Akkas taate egaa. Maaliif addatti garuu? Beekama naadi baakki. Beekama natti tolee dandaadi. Culoo si fakkeesse. Culoo. Culoo maali? Culoodhuma wayii beektu. Uumaa faadde malee kana nagaaf miti. Ayi lakkaan akkasumaaf naadi baakki. Xiqqoo istaayilii jijjiirra jenneeti. Isa asii si dhudhumeef. Kana dhokfachuuf jechuu barbaaddeeti? Hin fakkaatu. Namichatu qonnaa qotaa jira tokko karaa darbaa jedhama. Yaa baaballo lafa keessa maal facaastan jennaan ol ba'uu jiru maarii fattaa jedhan. Atis akkas ta'aa jirta malaaqummaaf jirta. Maal jechuudha? Yoo dhoksina kaya amma tokko dhalchuu itti hinneeti bar. Egaa daawwattoota keenya akkuma viidiyoo kana ilaaltanii argitanii Jeneraal Habtaamuu Lamuutii fi akkasuma Dr. Naafiyaar Geetuudha yookiin Abbaa Cabsaadha. Abbaa Cabsaadha viidiyoo yerooniif dawwalu rifeensi isaa akka duraanii hin turre jechuudha. Jeneraal Habtaamuu Lamuudha yerooniif viidiyoo irraa banu rifeensi messenjera inni banee jalaa kaasu mataan isaa mul'uu ture inni rifatee jechuudha takka akka waan biraa takka rifatee itti hofle. Achi boodaan garuu haasawni isaanii hedduu takka namatti tola. Ni qoosan isaan lacheetu Abbaa Cabsaatis ni beeytanii akkasuma Jeneraal Habtaamuuraas hedduu takka hanga inni qoosu ni beeytan. Qoosaan isaa hedduu takka namatti tola isaan lacheetu maal jeen kiyyaa takkaatu osoo niif ooyiruu qotu jiru namni takka bira dabree sabbaa bulu ooyiruu maal facaasu deemtanii jennaan maal ooyiruu ta'e maal facaaftee jennaan ol bahu jira hin jarjarinii yeroo sanni harkitaa jeemi. Kana jechuun isaa inni akka yaada isaatti Naafiyaar Geetuudha. Rifeensa xiqqishoo asiin akkanatti faatu ol jette kana dho'isuu fedheeti moduu jechuudha. Kanaaf irraa kaasee
maa jarjartaa jeen jechuudha. Maa jarjartaa maluutti geessaa yaani xiqqoo shawwadeetiin anis yeroo ofirraa cidhaan yaadachuu qabaansaa. ዳቦ ሙዚ ወልኬካ ገደበርሳ ዘይቲኖ በደ ከለማ መገርሳ akkamitti wal keessa kaayanya adda daabboo buusii yaa waaqayyo biyya kanaa fuudhi Awustiraaliyaa na buusii gaafa wayyaan aduutti baafadhu teknooloojiin itti roobsinaa bakka hiikiin qabsiisinaa yookaan Kaanaadaattan sokkaa Ndalo. Mucaan kun akkuma ilaaltanii argitanii nama akkaan koomediyaaniiti. Ilkeen isaatu akka hin jirtu jechuudha. Dhiyoo tana miidiyaa takka irra dubbannee ture waa'ee ilkee kanaa wajjinis wal qabatee waa hedduu takka haasawee ture garuu mucaan kun hedduu takka nama koomediyaaniidha. Akkasuma maatii koofiituu wajjin hojjeta. Akkasuma egeree koomedii irrattis hojjeta. Viidiyoo isaanii baay'ee takka natti tolti hedduu takka nama kofalchiisa. Asirratti wanni dubbate bifa walaloo godhee bifa koomedii godhee ergaa guddaa dabarsiti wanti kun biyya kan laanto isinuu isiniif galagaa'e bakka bokkaattis ni yaadattan waa'ee bokkaatti wajjin wal qabatee teknooloojiidhaan gaafa namatti hojjetee teknooloojiidhaan bokkaa ittiin irraa roobsinaadhaa jaa akkasuma waa'ee lammaatis muuzaa fi daabboodhaas daabboo fi muuziidhaas gaafa wal keessa haayaa nyaadhaa jaan wal keessa haayaa nyaadhaa jaan ni yaadattan jeeti yaada sanirraa kan ka'e daabboo fi muuzii akkamitti wal keessa haayaa nyaadhaa jaa zayitiidhaanis wal qabatee akkasumatti waa'ee lammaa magarsaattis hedduu takka ergaa dabarsiti mucaan kun baay'ee takka namatti tola hedduu takka Dr. Naafiyaar Geetuudha ammaas irra deemee viidiyoo tana libda loo soo baxdiyo lagu moodayda subax libda loo soo baxdiyo lagu moodayda subax lagu moodayda subax libda loo soo baxdiyo lagu moodayda subax libda loo soo baxdiyo Abba cabsa Dr. Naafiyaar Geetuu. Dr. Naafiyaar Geetuudha viidiyoo tana eenyu jalattiin argee ture. Jeneraal Habtaamuu Lamuu jalattiin argee isaa gallaqisee ture. Jarri kun jara akkaan hedduu qoosoodha. Qoosaan isaanii hedduu tokko namatti tola. Viidiyoon inni irratti sirbaatu irra sirba jiru tuni viidiyoo wantaati afaan Somaaleeti sirba Somaaleeti ኦሮሚያ ክልል ለቡሩ ትምህርት ቤት ፕሮጀክት ድጋፍ ላደረጉ አካላትና ከፍተኛ ውጤት ላስመዘገቡ ተማሪዎች የእውቅና መርሃ ግብር እየተካሄደ ነው። Fakki jaalana fakkaatu. Naannoo Harar waan jiraatuuf Hararri akkanatti wal daangeessanii Somaaleen karaa Baabilee ኦሮሚያ ክልል ለቡሩ ትምህርት ቤት ፕሮጀክት ድጋፍ ላደረጉ አካላትና ከፍተኛ ውጤት ላስመዘገቡ ተማሪዎች የእውቅና መርሃ ግብር እየተካሄደ warra isin miidiyaa boqqolloti jedhanii nutti qoosaniif eeyyen dhugaadha. Nuyi miidiyaa boqqolloti. Ummata keenya fakkaannu taanaan eenyu fakkaanna ree? Har'a dhaamsa koo cimsee isiniif dabarsuu kanan barbaadu miidiyaa boqqolloo ta'uu keessan cimsaatu itti fufaa. warreen isin miidiyaa boqqollooti jedhanii nutti qoosaniif eeyyee nuti miidiyaa boqqollooti obbo Shimallis Abdiisaa.
Tole galatoon miidiyaa boqolloo ta'uu keenya cimsinee akka beeknu duraanis ni beekna. Miidiyaan keenya akka miidiyaa boqolloo taate galatoon baga nu beeksiste sin jenna. Asirratti ula viidiyoon tun warroonni TikTok irratti viidiyoolee hedduu kan nama kamarchiisan bakka bakka wal qabee karaa sooshaal miidiyaa jechuun karaa yuutuubaa ta'us karaa hundaan dhiyeessuu hedduu akka namatti tolani jabaadhaa sin jenna. Asirratti Shimallis Abdiisaadha pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaadha. Waa'ee boqolloo To know your enemy, you must become your enemy. Oromiyaan irratti viidiyoo ilaaltan waan deemsee waa'ee boqolloo kanaa keessan cimsaatu itti fufa. To know your enemy, you must become your enemy. Miidiyaan keessa miidiyaa boqolloo akka ta'e itti amanaadha. Cimsee wanni isin dhaamu miidiyaan keenya miidiyaa boqollooti jedhaan isaa dabarfatee jechuudha. Nutillee kan si dura ni beekna akka boqolloo taate ammallee beeknee jirra baganuudhaan tisin jira. Zo abiyyi waan deebisee barte gaaffiin Oromoon kaase waan haqi ummata keenyaa iddootti jallate hunda sirreessuudhaaf waa hunda halkanii guyyaa waan hojjetamu qabu hojjechaa jira. Viidiyooleen akkana tun hedduu akka namatti tolti. Warroottan jechuun sooshaal miidiyaa irratti maxxansan gamana waan ammoo warroottan kanammoo uummanni keenya isin beekaa seenaan isin hin baasa. Kan isin bira jirtu gara sooshaal miidiyaa reefu jalqaba seenaan isin beekalee jee viidiyoolee wali qabamtee kan dhufte amma jabbinis nu harka jira. Aannan ayeetittiin isaan mataate humna ishee kan nyaatamaa waan turteef miidhaan irra gahaa waan tureef amma akka isheen dandamatti baatu gochaa jirra. Maal jechuudha kun ta'uu hataa sobaa sabboonaa ta'uun hin ta'u. Sabboonaa fakkeessaa warra jiraachuu barbaadan xaragaa deemna ammas. 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 Digri mal goda yo afan bene. Digri mal goda yo afan bene, afan bene, afan. Digri mal goda yo afan bene xaragaa deemna ammas. Wah, kenal kita tuh. Bahagia karena mana? Diri shamarran sosok Namas, kalau kulisa dim namas. Digri mal kaba mal gudafi wafan be. Wah, kena kita tuh. Yeroo dogoggora inni hojjetee akkasitti deebisa waa kennaan godhaa fi waliin deebisanii jechuudha. Viidiyoo amma fakkeenyaaf inni dogoggora afaan waliin makee argaa jirna ammas yeroo jisan yeroo irra deddeebisan viidiyoon sun akka waan amma makaa afaaniiti jechuudha. Argaa jirna ammas. Digri mal goda yo afaan hin beekne. Digri mal goda yo afaan hin beekne. Akka deebisee akkasuma viidiyoo tana keessatti komediyaanii keenya akkasumatti komediyaan kabbee yookaan kabbitu kan beekamu isaa bitaayyeen deebisa yeegli taayyeen yeroo hedduu gurguramu deebisa isaa godhee ture. Akkasuma waa kanaanis shaanis deebisa godhee ture. Hedduu takka namatti tolan viidiyoolee kana sooshaal miidiyaa video tanah kopi ini ada coba jas lammi
Ini isaan lamanis finnee hojjaasan. Situ jara. Yoonnin kolfii ta'e satti laata inni moo amma abbaan ta'u kolfuutu warra machiisu jirtu. Lammi. Ki warri banee footoo dubartii ishee ergoo dhumartii chaaneelii keenya kanaa ishee ergochuu qabaa siifan lallabaa garaan koon irraanfatu warra laayikiidhaan nu cina dhaabbatu garaan koon irraanfatu warra sabskraayibii nu cina dhaabbatu uummanni keenya warri biyya keessaa warri biyya alaa warri mana keessaa warri mana jalaa gurguddaa xixiqqaan dhiiras taanaan alaan hundumti keessanii sooressaa biyyeessii fufurdaaf qaqallaanii warra abbaa konkolaataa irraa amma warra miila qullaa deemuutti warra gamoo qaburraa kaasee warra qarshii miliyoonarraa kaasee amma warra boorsaa duwwaa deemuutti hundumti keessan warri haati manaa gargaara galgala isin qocoltee isin guggubdu warra abbaa manaa keessan dhugee machaa'ee galuudhaan irriba malee isin bulchu warri timaatimii shunkurtiif zayitiin isinitti mi'aayee aarii isinitti baay'isee gammachuu isin orku ammarraa kaatanii yuutuubii keenya kana. Subscribe godhuudhaan Uzee Entertainmentii ittiin bohaaraa isinin jaa. Isaafillee buzeetti subscribe gochuudhaan qoricha mataa bobuu qoricha aarii qoricha yaaddoo guyyaa guyyaatti akka argattan isin affeera ana komeediyaan subscribe godhuudhaan Uzee Entertainmentii ittiin bohaaraa isinin jaa. Isaafillee buzeeksi bohaarsaa fi takee egaa akkuma buzeen jeetti warroottan suuraalee dhalaa jala deemtanii akka ambulaansiitti jettaa iyyaa suuraa dhalaa taksisii argitan jala horiitan obboleessoo osoo kan hin taane mee gara keenya kanaas deebi'aatii warri bashannanuu barbaaddan yuutuuba keenya sabskiraayib godhaadhaa. warri immoo maatii keenya taatanii jiraatan laayik sheer godhuu akka hin daganneen isin jaa gamanumaan viidiyoo biraatiin hanga wal dachaanutti viidiyoo tana itti bohaartan jeetiin abdii qaba akka isin bohaarsitu Ibraahin abdii qaba hanga viidiyoo biraatiin wal dachaanutti nagaan nu turaa nagaan